Marcos fi Hamdan dhaggeeffadha. Marcos fi Taddooti. Marcos ki yaadillee hamma dandeette. Ammayyuu waliin hubanne waan waliin hubanne tokko jira. Amma ajandaan kun ajandaa lama. Ajandaan nu ilaallatu fi ajandaan nu ilaallanne tokkotu jira. Wanni ijoolleen akka Wallaggaatti ijoolleen baatee dubbatte maali? Dhimma sooyyee miti. Dhimma nama nyaatee miti. Nuti waan irraa dubbannu waan xiqqoo tokko. Mucayyoo. Deema dhuftee mana federaalaatti wal galtee nama 10,000 fuulduratti hattu Wallaggaan na nyaate jette ijoolleen komatte miti. Sana duwwaadha kan nu ilaallatu. Isa biraa ajandaa walii wajjin qabdan qarshii walirraa nyaatame yoo jiraate sun nun ilaallatu. Abbaa barbaade yoo ta'e dhukkee walirraa kaasee akka barbaaddeetti wal geggeessanii wal qulqulleessuu dandeessu. Mee waan kana respondii godhaa chaansii naa kennita. Haasa'ii dubbadhu. Thank you dubbadhu. Ayyee galatooma marti keessanuu sooyyee ta'een akkam nagaa jirtaa. Dabare maaliif naallatu asli erga silaan eeggataa jira beebi. Taala dabarti ture amadda ki achi Dubai jiralle nama sheekati tiddeebe mara kokko. Namni sheekaa gara Dubai usa qabaatee bakka ta'u waan tokko dubbadhu Sheekh Ahmad. Eeshi dhiifama na duralleen ture iluudha rakkoon qabu iluu sorry na ofalchate sumaan. Dubbaddaa keela. Galatooma. Ilaa asli ajandicha gaafa jalqabaas dhaggeeffataan ture. Waan sooyyeen dubbatus dhaggeeffataan ture jalqabaa eessatti bade dubbiini ani Dr. Asliidhan jedha balleessaan akka yaada Ahmad Huseenitti jechuudha. Sababiinsaa himataan abbaa haqni jalaa bade ituun abbaan haqni jalaa bade nama lubbuun jiru nama du'e miti nama lafa kanarra jiru maaf dhufee sitti himatu abbaansaa ofiisaa kallattiin dhufee maaliif himatu. Yookaan immoo jara kanaan fakkeenyaaf obboleettii keenya ashittiitiin jara kanaan yeroo hin jedhu negatiivitti nan fudhatina. Jechuun kunis waan biraa taa'ee sodaadheeni. Akkuma nama keenya jechuun waan biraa ta'uu inni kunis waan biraa ta'uu danda'a. Na uffolcha maaliif waa xiqqoo walirraa barbaanna waan ta'eef. Jalqaba abbaan haqa kana nyaatame abbaan miliyoona 1.8 miliyoona 18 nyaatame sun maaliif miliyoona 18 mokkuma 18 miliyoona 18 aywa in barreessu komentii jalattu miliyoona 18 jedhanii jechuudha nan argaa namichi sun ofiisaa maaliif haqa kana nyaatame jedhee mana murtii gurraachaatti dhufee hin himanne doktarri maaliif irraa fudhan mana murtii gurraachaatti warri Dubai sorry mana murtii sorry doctor Eeshi sorry habibi. Isini ta'u murtee fudhatu. Isin diduun dhiiftan. Nan jiraachiftan. Ayye. Yalla. Mana murtee federaalaa jedhama. Hamza Jabiri guru namoota jira bartaniifi. Ayye. Mana murtii federaalaatti himataan dhufee maaliif himatamaa hin himanne. Namni haqa kootii na jalaa badee jedhu sun ituunni dhufee hin himatiin manni murtii federaalaa akkamitti murtii kana fuudhuun dogongoradha. Sirii masaayyuu jechuun himata kana fuudhuunsaa dogongora guddaa. Rooyaala bitate afaan qabeenyi jedhama rooyaala maal jedhanii afaan biyya faranjiititti ammoo jechuun isaatti na ergate jetteetti obboleettiin keenya ashittiin. Ayye obboleettiin keenya ashittiin isaatti na ergate jetteetti. Ni dandayaa abbaan qabeenyaa yoo ta'uu dhabe looyara bitachuu ni dandayaa wanni akkasii hin jiru kaatiyyattu kun kararraa dhaggeeffadha. Kanaafuu looyara ni dandayaa. Saatara Sheekh Ahmad manni murtii himata wannoo ergate looyara. Maaliif galatoome asli maaliif akkas jedhe beektaa namni gandaa fi kutaatti waliree. Waan kana fuutanii dubbii gandatti hin galchina. Reefullee bakka haati warraa kiyya dubbii san ganda jettee isin jalaa tuuxe san yoo ta'u ta'e ela gandi Wallaggaa keessan qofaami kiyya anillee yoo tuuxe ta'e anallee na jalaa tuuxe ana dhiifama isin gaafata. Kana achi yoo dubbii barbaaddan bal'inaa wali gayyaana warri dubbii ganda galchuu barbaadu. Asumatti hin gabaabsa. Isa san bakka isilaa isin ganda jettan san sooyelleen an dheengadda anin tala Wallaggaati jettee laphee qabattee dubbatte jara kiyya. Bakki sunilleen hedduu nama gandan micciire. Kana lamaantu godhe eega kana ta'e wanti hundiyyuu ana kasooyeetiis haisiitiis ana dhiifama isin gaafata. Asi goolabame. Ammoo sa'aa dila kana as gubbaa taa'ee ilmi namaa
maallaqa miiliyoona 18 saniif dubbachuu dhiisee ilmi namaa abbaan maallaqni san jalaa bade silaanii ni maraata. Garuu maallaqa haqa namaa diila kanaaf namni dubbachuu dhabe maqaa kiyyaattu qame maqaa mana kiyyaattu qame je'ee diila kana dubbii kanarra buluu jechuun honillee dogongoraan jaa wal cinaa qabnee yoo ha dubbannu taate haa dubbannuun jaa yoo laallus akkasitti haa laalluun jaa. Gaafate tole nuu fidda. Abbaa maallaqaa har'aa'uu ni gaafadha asli. Har'aa'uu yoo inni kana argamu ta'e gaafadhee aboo gaafame siimijjaa waan jaanii gaafanni namni jaawoo jee yookaan ha dhufu ta'e amboodaa usitti hima tabeellama dheeraati miti. Asuma gabaabsaa. Ela ijoolleen teenya. Asli amma mee dabareedhaa kenna so'amsaa jiru. Ekee kiyya kinjeeti. Ijoolleen tiyya tawallaggaa hawaasni kiyya kawallaggaa yoo haatii warraa kiyya dhaggeeffadhaa viidiyoo yoo feete waraabbadhaa kana booda nama dubbii fuudhee ganda galche asumattiin isiniitti mala. Ela hawaasa kiyya kabajama wallaggi qaama kiyya tokkorraayi yoo haatii warraa kiyya ummata wallaggaa mufachiifte ta'e asuma dhiifama anaa isin gaafata. Ana achi dubbiin ni hafe. Maal dhiifama gaafatta isheen dhiifama gaafattuma. Marcos Tikov simee dabareedha. Dhuftee dhiifama gaafachuu qabdeela dhaggeeffadhu ishee dubbate mini kan nuti irraa dubbanne ishee irraati mini callisne yommiyuuti qabannee teenya amma yoona sii galee kan dubbate isheedha simiti kan dubbate dogoggorteetti dogoggorteetti dogoggoreen maqaa wallaggaa miishin godhe jettee dhuftee dhiifamaa gaafatte. Malee qaamni qarshii walirraa fuudhe iddoo walirratti wal fuudherraa Nee asli dabareenaa kennin yeroo takkaamsa maqaanni dhayamaa wannumaan ispeeshaalii godhanii dubbiin isin ilaallattu isa jara miyuutii godhadhee mantaa oole asli Deengadda keen dhuftee dhiifama haa gaafattu gaafattu isiin fuula kee duratti hin gaafattu isiin ansi gaafadhee quufu baattu ni dhiifta. Sigale ammaani anka jechu jiru deengadda sooyeen ani intala wallaggaati jettee laphee dhawattee akka ijoolleen ganda garagaltu goote isiin bakka kana maal goote dubbii beekaa osoo gaaltanii agartanii dubbii gara biraan oofina. Mee Hamza gaaffii Hamza asli asirratti carraanaa kenni asli sooyee xiqqoo obsime maali yaati dhimmaasi yaaduma rakkoo isin keessa nu naqxanii uummata jeeqaa jirtan kanaa dubbachuu isaan sooyee jettanii ani intala Oromooti immoo gandi koo kanaan jedhee sinumaaf dubbachuuf as jirra waan ta'eef sin dubbattu yeroo guutuu qabdu sin walirraa dubbachuu amma waan ani dubbachuu jiru duraan dursa gowwaa hin ta'ina maaliif hin kana jedha gandi ganda tokko irratti ololee miidiyaadhaan haa ta'u lafaan haa ta'u wal cabsuuf yoo barbaadan akka Oromootti dhaabamuu yoo feetu ta'e waan waraabessa ollaarra bakka garaagaraa afaan isinitti hamuummataa jiruuf liqinfamuuf haala mijeessuu jirtu yoo ta'een ala gandi ganda cabsuu mo'uu danda'u hin jiru. Miidiyaa kanarrattis haa ta'u lafarrattis gowwaa hin ta'ina. Irra deddeebi'een gowwaa hin ta'ina. Dhuguma isiniin jedha. Baay'ee nama saalfachiisa. Miidiyaa kanarratti gandi goota ta'uu danda'u hin jiru. Gandi waanuma tokko waanuma hin yaadamnedha. Waan akka kanaaf hafa ta'e uummata fuulduratti addunyaa fuulduratti baattanii hin mul'atina. Akka sabaatti nu saalfachiisa waan ta'eef. Ergan kana jedhee amma egaa ani bakka siyaasaatti malee bakka sooshaal miidiyaa asliifaa biratti illee waan jajjabaa dubbachuu badaa onnoon jedhu dhimma kanarratti ilaalchisee qofa waan jajjabaa dubbachuuf hin dirqame. Sababni isaa amma mana asliitti waan akka kanaa gandaan Oromoo maal jettee mana asliitti akkas wal gochaa oolte akka kana jedhamu hin barbaadu asliitiif dhaabbachuu hin qaba waan ta'eef. Gaafa duraa maalin siin jedhe immeejii kee balleessa kanan jedhu kana sii kaaseef aslii waan barbaadan qabu bakka hohoqqatan qabu hunduu as dhufanii mana kee keessatti wal faffaalanii mana xixiqqoo bananii immoo itti babal'isuuf adeemu jechuudha. Sana eeyyamuudha hin qabaattu. Amma gaa dubbii guddaa abbaan dhimmaa jira. Paayileetii fi abdii maal jettan abbaa manaa sooyyaa jennu. Kallattiitiin himataaf himatamaa. Duraan dursa dhimmi keessan waan lafarratti waan akka wal beektanitti waan fixxanii miliyoona 18 biiliyoona maaliyyuu haa ta'u. Sooshaal miidiyaa irratti miti walii galteen keessan. Inni himattus inni himatamtus. Yoo walii akka wal abdanitti walii galuu hin dandeenye seeratu jira addunyaarra. Paayileetiin intarnaashinaal ta'ee akkaataa kanaan socho'u seeraan dhimma isaanii jechuudha kamale kolkollee sooshaal miidiyaa irra bobbaasee
saba cilee dibuuf gurraachessuun irra hin turre. Ofitti saalfachuu qabaachuudha paayileetiin sunillee yoo dhagaa ta'e yookaan ittiin ga'a. Sadarkaa beekumsaan anaasaa jira. Duraan dursaa fakkeenyaaf dubbii kana beekamees haa ta'u otoo hin beekin beektees haa ta'u osoo hin beekin dhuftee dhimma kan ajandaa kana kan as fidee haadha manaa Haamzaatii yoo jedhame namadhaa dogoggoruu ni malti itti fakkaatee yookaan miira keessa galtee haqi haa ba'u haqi wayii badeera jira waan ta'eetiif amantaan kosnaan eeyyamu akka duudhaa Oromoottis Oromoon dhugaadha waan ta'eef waan kanarraa dubbatuun qabaadhaan isa dubbattee ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu umuriin ishee waggaa 8 dabarteetti ija seeraan of dandeessee akka dubbii kana calqabdeetti xumuruu qabdi. Haamzaan dudduuba kaasee haadha manaa kee akkaataa kana jechuun Haamzaa kabajumaan anaasaa jira si madaalchisa. Tokko kan lammaffaa dhimma kana keessa haxaa wadhu ba'i baacootti hin jiramu dhimmi kun dhimma baacoo miti. Amma baacoof aslii muudisti qabataa jira bar abokaatoo maal balma abokaatoo maaliitti jedhi paayileetii sana caaltaa dhuguma abokaatoo kabittu bar dhimma seeraan beeku ofiif dhaabbachuu hin dandeessu paayileetii sana arrabsaa jirtu jechuudha abokaatoodhaan gaafa paayileetii sanaaf jettan sirmaayu amma koo ga'umsa hin qabu jechaa jirta. Yoo akkas ta'e paayileetiin sun inumaayyuu qilleensa irraa balaa akkan uumne na yaaddessa. Inni biraa qabxii biraan immoo qabxii guddaan tokko dubbatame gastii kanarra asuma irraan dhaga'e jechuudha. Yoo rakkoon kun furmaata argachuu baate ani siidhaamudha. Isa kan keessa ingaloon akka xumurtanitti sinimti xumuraa galatoomaa ulfaadha yaadni koo kanuma. Naa chaansii kennitu. Tarkaa isin manuma murtii federaalaa irratti yaada qabdan jechuun ustaad. Lakki Asee mana murtii federaalaa haqarra hin jiru jedhaa jirani haqarra hin jiru manni murtii federaalaa. lakki ustaada wanni akkasii hin jiru looyarii illee bitachuu ni danda'ama kun waan addunyaa irra jiru looyarii bitateetiniin osoo inni nu abbaanu koortiin dhiyaanne looyariin bichaanuu kafixuu danda'u ni jira. Ammootu dubbii kana keessatti sooyyeteen dhiifamaan wannoof hin jenne nama oduudhaan illee wal beeynu yookaan yoo beeteetiin jette obboleettii kee qondaalee saayiba isiiti nama akka gaariitti wannoo jennu wal beeynaa gara faamiliitii. Ani jecha Maariqoos tokko hin fudhanne. Jecha agarteetiin yoo nam tokko qabameetiin jedhe kutaadhaan waan daati kun heera himannaa keessatti. Yoo mana himannaa dhufe bakkeen sun nama san barbaaduudhaa fi bakkeen sun lookeeshiniin sun dhawamuun isaa waan jiraati. Kana haqa jiru Maariqoos inni gaafa jettu namni qarshii sana nyaate wallagga keessa jira. Wallagga jiraata. Caqasitti. Wallagga keessa jira aanaan saayes. Gandi saayes isa barbaadu. Saniifuu barbaaduuf deemamaa jechuudha. Waan sani har'allee borullee ni jedhama. Namni tokko eega wahiin himatamee jedhe akkaataan isatti barbaadan godina isaa aanaa isaa fira isaa barbaadanii akkasiin bayasun. Kanaaf ammootu yulakki nu goldiidha goldiin tuqamuun qabu yoo jettan that's a fault. Suni waan hin taane haqa walitti jirra kun iluunfaa ka baasaa jiran guddatee ijoollee yoo maqaa dhayanii jedhan ijoollee arsii jedhan arsii keessaa eessa jedhanii haga gandaatti gadi bu'ani. Kana ammootu sensitiivii taataniitiin waan akkasiisan xooxeffachuun is wrong yoo mana hidhatte yoo mana dubbiitti ka dhufu taate. Kanaafuu iyyuu jechi isin gootan sun mana gurbaa soolee jedhan sanitti maccaa jedhamu sanitti hojjettanii jecha isinirraan fakkaanne islaalle. Kanaafuu iyyuu namni eega takka himamee jedhe lookeeshiniin isaa dhawamuun waan jiraati kun heera addunyaatillee. Hatta ka Oromootu dhiisi. That's how they're gonna find out the person. Akkasitti barbaadan malee. Baga jiraattani maddaa. Kanaafuu iyyuu maddaa dhagama. Maddaa dhagama. Haafitan dhukamaa jarjartare maa jarjartan. Waa ta'e adeemsa sirreeffadhu. Dogoggora guddaa dubbataa jirta. Adeemsa sirreeffadhu. Waa'ee himannaaf. Amma akka nama seera beekuutti dubbataa jirta. Waa'ee himataa waan akkas gaafa jiraatu. Location kan ati jette kun isa ati amma bifa gandaan qabsiiste jettu otoo hin taane yakki biyya kamitti dalagame ganda kamitti aanaa kamitti bakka yakki dalagame sana namni jiraatu sun lafa jiraate barbaade jiraachuu danda'u ni danda'a. Yakka wayii yoo dalage sa'aa kamirratti bakka kamitti yakka dalage sanaanidha kan seerri ilaalu. Malee location ati baantu kana miti itti fufuu dandeenya. So how you going to find out the person? Akkamitti person maaliif kunooti bara
Sooyyeen as jirti. Marcos. Baay'atanii amma dabareenka. Madda. Madda dubbii balleessaa jedhaa dhaggeeffadha. Aramba waa ifama guddaa asli madda waata gaafa jarri qarshii walitti kennanii madda dhaggeeffadhu gaafa qarshii walitti kennanii baankiin tiraansfer walitti godhame inni wallagga ta'e qarshii itti dabarse miti jarri wal beeku miti akka wal beekanitti walitti kennanii jiru erga wal beekanii akkuma beekanitti elaa akkana maaliif toli ooltu kana akkamitti walitti kennitan akkasitti walitti laanne maaliif si dhawwate kana dhawwate